Kam jirtu nagaa keessanii maatii YouTube Dammadaamoo kan taatan hundumtinu nagaan Waaqayyo bakka jirtan biyya jirtan mana jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jedha. Waan hundumarra kan caalu nagaan kan Waaqayyooti, araarri kan Waaqayyooti. Amma yeroo kana YouTube kana warri haaraa jalqabuma dhuftan kun YouTube keenya kana yookiis viidiyoo keenya kana subscribe gochuudhaan maatii YouTube kanaa taatanii guyyaa hundumaatti kan isiniif gadhiifnu notification akkasin qaqqabuutiif maatii akka tuutan maqaa gooftaatiin isin gaafachaa. Warri immoo maatii taatan immoo subscribe warri gootan kanaan dura jechuudha. Share yookiin like gochuudhaan hiriyoota keessan akka inni qaqqabu akka gootan maqaa gooftaatiin isin gaafadhaa. Amma guyyaa har'aa kana mata duree bareedaa isiniif qabadheen dhufeen jira. Mata dureen bareedaan ani isiniif qabadhee jiru dhalli namaa kan inni mo'achuu qabu diinni hamaan maali kan jedhudha. Diinni hamaan dhalli namaa mo'achuu kan qabu tarii gaaffii kana keessa deebisuudhaaf yaada keessan keessa kan dhufu kaan seexana kan jettan jirtu eennan amana. Kaan immoo ollaa kan jiru ollaa keenya yookiis nama yookiin hiriyaa keenya baay'ee kan nu jibbu jechuu dandeessu. Dubbichis dhugaamadha. Kaan immoo biyya lafaatichuu dandeessu. Biyya lafaachuma keessatti hammatama garuu. Kanaaf har'a eenyu gaaffiin ani isin gaafadhu diinni inni hamaan nuti mo'achuu qabnu yookiis irratti qabsaa'uu qabnu waan hunduma kan caalu eenyu diinni keenya kan jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Kanaaf as keessatti kan nuti ilaallu barootuma keessatti kitaaba qulqulluu keessatti yeroo arginu namoota kan mo'atu eenyudha laata? Diinni isa kami laata? Beektuu laata? Har'a isiniinoo bakka hin taanetti kan sin oofu yookiis cubbuu keessatti kan sin gashu yookiin immoo kallattii adda addaan kan sin lolu eenyu laata? Ofuma irratti yoo beektu yoo ta'eetiif deebii kana salphaatti deebisuu dandeessu. Mee nama tokko Saamsooniin fudhannee ilaallu. Saamsoon nama Waaqayyoof dibame, nama Waaqayyo isa filate guyyaa garaa haadha isaatti uumameetii kaasee maal gochuun akka irra hin jiraanne ajajni kan kenname haadha isaatti abbaa isaatti. Achi gaafa dhalateetii kaasee immoo ajajni kan isatti kenname jira. Saamsoon kana kan mo'ate yookiis immoo akka inni diinaaf jilbeeffatu kan godhe seexana isinitti fakkaatina. Seexana otoo hin taane yookiis diina ollaa osoo hin taane mangaagaa harree tokkootiin namoota hedduu kan fixe namni kun waan xiqqootiin akka inni jilbeeffatu akka inni kufu taasifame. Innis maayini foon isaatiin jechuudha. Eenyutti gowwoome? Daliilaatti gowwoome. Daliilaan isa gowwoomsite, jaalala isa qabsiiste, gaa'ela keessa gale. Gaa'elli isaaf hin malle saba Filisxeem faana fi sabni Israa'el gaa'elatti walitti hidhamuutti takka Waaqayyo isaaniin ajajne. Sababni isaa Filisxeemonni warra Waaqayyoon jibban, Israa'eelonni garuu warra Waaqayyoof fo'atamani. Waaqayyo isaan fo'ateera. Kanaaf isa fo'ataman kana nama saba Waaqayyoo hin ta'in, nama Waaqayyoon jibbu sanyii Filisxeem Daliilaa jaallatee gaa'elaan akka itti galu godhame jechuudha. Namni kun kana gochuu isaatiin dhumni isaa hin bareenne ni qofa jechuudha. Maaltu isa mo'ate jennare? Daliilaadha? Miti. Daliilaas miti. Eenyus miti. Garuu kan isa mo'ate foon isaati. Foon isaa boommachuu dadhabe. Achumarraan kufe. Paawuloos dhimma kanatti maal jedha? Gaariin godha jedheen otuma yaaduuti hamaa godheen argamaa jedha. Otuma nan abboomama Waaqayyoof waan gaarii nan godhatu hin jedhuuti kufeetaniin argamaa jedha. Kanaafuu ana nama dadhabaa foon dadhabaa kana amma na kuffisu kanatti eenyutu gargar na baasaa jedhee Paawuloos dubbate. Dhuguma foon dadhabaan kun waan gaarii gochuu otoo barbaannu hamaa argoonee argamna. Waaqayyoof abboomamna jennee otoo karoorfannee jirru kufnee of argina jechuudha. Yeroo baay'ee ni kufna. Yeroo baay'ee kukkufnee Waaqayyoon otoo gaddisiifnu argina. Maal akkamittiin kana godhe? Maaltu kana na dage? Maaltu immoo kanatti na kuffise? Jennee yerootti deebinee of gaafannu illee qabna. Kana kan nu godhe kan biraayyuu miti foonuma keenyadha jechuudha. Kanaafuu diinni keenya yoo kan hamaan Waaqayyoof akka nuti hin jiraanne kan nu godhu inni angafaa seexana otoo hin taane foon keenya ofii isaati jechaadha. Hawwiin nu keessa jiru. Maal jedhee Waaqayyo obbolaan lamaan Qaayelii fi Abeel obbolaa turani. Qaayel obboleessa isaa irratti baay'ee inaafe. Guddina obboleessa isaa gammachuu Waaqayyo obboleessa isaaf kennetti baay'ee inaafe. Aarsaa Abeelitti inaafe. Aarsaa kan dhiyeessan hundi isaanii fedhii isaaniitiin. Garuu dhuma irratti kan eebbifame Abeel. Qaayel garuu fuulli isaanii gurraachee Waaqayyo fuulduratti. Kanumaatiin immoo deebi'ee inaafe.
Kanaaf Waaqayyo Qaayelitti maal jedhe? Cubbuun gara balbala keetti qaxxisaa jirti, ati garuu ishee mooyii jedhe. Inaaffaa foonii isa keessatti argame irraa kan ka'e cubbuun gara keetti qaxxisaa jirti jedheetu isatti dubbate. Cubbuun nutti qaxxisti jechuudha. Yeroo hawwinu, yeroo waa kajeellu, yeroo jallina hojjechuuf jennu foon keenya keessatti ofuma keenya yaanna nuti jechuudha. Yeroo sana cubbuun nutti qaxxisaa deema. Akka nummooneef eeggachuu qabna jechuudha. Akka nummooneetiif jechaadha. Maal jedhee Yaaqoob immoo ergaa isaa keessatti hawwiin yookiis kajeellaan cubbuu ulfoofti. Cubbuun immoo erga raawwatamtee maal taatira? Du'a deessi jedha. Hawwiin yoo nuti keessa keenyatti hawwinu cubbuutu ulfaama. Cubbuun immoo erga raawwatamtee du'atu dahama jechuudha. Kan ulfaame dhalachuun isaa hinaaf waan ta'eef. Kanaaf Qaayeliitiin gara keetti qaxxisaa jirti ati ishee irratti mooyii kan jedheefi jechaadha. Obboloota koo waan baay'een kan nutti qaxxisan jiraachuu danda'u. Waan baay'een cubbuu keessatti kan nu kuffisan jiraachuu ni danda'u. Miidhagni biyya lafaa kun, qabeenyi biyya lafaa kun, bareenni biyya lafaa kun waan darbu nutti hin fakkaatu. Dargaggummaa keenya ilaallu waan darbu nutti hin fakkaatu. Qabeenya of harkaa qabnu yoo ilaallu waan darbu nutti hin fakkaatu. Bareedina nuti qabnu kun yoo ilaallu waan darbu nutti hin fakkaatu. Garuu hin gowwoominaa, hin darba hundi isaayyuu. Har'a bareedina isaanii gara maallaqaatti kan jijjiiran jiraachuu danda'u. Maallaqa argachuudhaafit immoo kan cubbuu hojjetan jiru. Nama ajjeesanii maallaqa kan argatan, saamanii maallaqa kan argatan. Isaan kun hundumtinuu akkasumaani badina isaaf isaan qopheessa malee isaan bituu hin danda'u. Kanaafuu foon keenya abboommachuun isa hangafaati jechuudha. Of qabuu qabna jechuudha. Of qabnee Waaqayyoof foon keenya qabuun foon keenya kana luugama itti gochuun mataansaa injifannoo keessaa isa tokko. Injifannoon guddaan diinni keenya nu gufachiisu isa kana waan ta'eef jabaachuu qabna. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti dhufnutti gooftaan ayyaanni araarri isaa isiniif haa baay'atu jedha. Ammallee warri subscribe goone subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Warri gootan immoo like share gochuudhaan isinis gahee keessan akka baatan maqaa gooftaatiin isin gargaara. Guyyaa gaarii maqaa gooftaatiin. Ameen.